በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Akam tu rega bana ra. Yang jago adun sab. Adu barashana ade isi ko. Ani yuku nama gafa. Ojida beru ko bayama nama go. Oni saat dia ada tuan dia mana tu. Or mereka nanti afi betul me. Orang kami dulu ke juga ada. Kalau kau mau pergi kalau upload dia tu pemaju tu kalau jalan wak kalau kau sini pun mana wak kalau kau sini dah kati mana wak kalau tu pun lola tu sini lah dia. Semua orang tu kamu kena di. Nalla tanjaran mana tu kat amas nalla tanjara. Army wayang kurno kena. Yang orang tu mana rafa dah. Garu nalla tanjara. Wajib cura kamu tu rafa tu kurno mana wak kalau laju. Wala wakayo tu puno latte te promo wakayo kan ini sih latte jiban tinaka te pom tu miti ugal ke jette kana bodeli na da dan man daga tamali kula ti bemi wala wakayo tu puno latte ada ake man le sikuru wanda eshi bakar me galgala so na man ande maju sa to dina ti gazra So domni gera berikut after orang bahu cukup. Sama tu ko. Kamera kamberan. Shamsi barida tu ko. Gambar amat tu, t-shirt tu ko, basati, ibu mapuri orang jadi, bapak, siap timon aku sat, karena, enggak. Ayah macam aku, yang ada besi kursian tu kan, kami tu kurno mana wakayo kesi mana. Army sa kanati ko ang karura ba patira. Garu isa jar futi wadansi ganala ko. Udah sa barbar. Furachu barbar ini kiran yuna patin. Sa kanamo chura karura ti ba. Sa ufu garu ha rama kuno wadansi ganala. Udah sa ndana ningesu suma tu ges. Udah sa futi inges ta. Ini macam aku kasi kurno mana wakayo tu betul betul atu. Wakayo kasih berbeda ni. Wakayo kasih nyata situ lukas mit. Garu uti nama mana memakai baru uti si madalu betul. Ada raya macam aku. Mana wakayo tu kurno laju mendaga tu. Nah situ mereka mendaga nama wakayo. Ya macam aku kasih mit. Wakayo fayasi lah. Tiap kata jete harga tu kan ini sih buat. Wangku tahu litik abela ada jetu ke berbeda ni. Garu kurang kisah tu kolaju serai gambar macam aku. Adalah bawa mana wakayo tu. Gana mana bahasa naten jadi. Amu warga tu kurang kisah tu kolate istimewa kamu kap. Share me. Kalau mak kisi ko kisah serah garu. वो भी अगेंस्ट मकाओ तुम तो गेस तुम चाहते तुम तो रखे गेस हमारे गेस आते और गेस ना क्या तुम तो गेस तुम चाहते गलत नाम नुफा አከምሬውልማ
bareedaadha. Manaa gara hojiidhaa gara manaa. Kanuma gidduu deddeebi'uudha galata isa. Ay sa'aatii kanatti kana dura si argeen beeku gibbii bataskaanaa kana keessatti har'a akkamitti milli keessi ga'e. Dhugumaadhaan bataskaana sa'aatii ammayyuu nan dhufa jedhee yaadee miti. Maazarii matu dhaqiiti kurnoo kaffaluun xuruudhaa minaan jettee naan dhufe kunoo. Waa'ee kurnoo maazarii sitti minaan kaffaltaati kana dura. Moo kaffaleen beektu. Baal seetee beektaa obboleessa waa'ee kurnoo kaffaluu qabna namoonni baay'ee waan baay'ee yaada baay'ee kaasu. Waaqayyo birrii maal godhata waaqayyo birrii maal taqama minam jedhanii haasa'u akkasumni garuu qubna garummaa isaa jechuun wanti yaadni barsiifamuu barbaade sun seenaa tokko yoo sitti kaase dubartii tokko ture namoonni baay'ee mana amantaa birrii laachaa turan waan qaban keessaa warri kumas dhibbas waan qaban irraati birrii isaanii baasanii gooftaan keenya dhaabbatee ilaalaa ture guyyaa sana waan qaban irraati birrii 5 birrii 2 birrii 3 birrii 4 10 lallaatu turan isheen sun garuu sabbata isheetti wanta qabattee dhufte gola isheetti waan qabdu turte waan biraa abdiin qabdu birricha malee kan jireenya ishee kan karaa birrii jechuu godhe isuma bichaa qabdi turte sabbata ishee keessaa hiiktee dumbulloo malama qabdi turte ishee malama keessa birrii 2 waaqayyo si ilaaleeni namoota walitti qabe dhuguma sinin jedha si warra birrii amma sana qabaatanii birrii 12 mana waaqayyoof mana koof laatanirra ishee amma qabdu kana amanamummaadhaan waaqayyoof dhuftee laattetu caalaa jedhe anis waan baay'ee soo barbaadeetu hin taane kurnoo kan nuun kaffallu waaqayyoof amanamummaa keenya agarsiisuudha waaqayyo waan nuu laate irraati ammuma qabdu waan wanni nuu laateedha waan hundumtuu kan isaadha isarraati deebisnee akka laannuuf amanamummaa keenya akka agarsiisnuudha malee waaqayyo birriitti fayyadamee min waan biraa godhatee min ani wanta siin jedhe min yookiin immoo ati kee obboloonni kee gwaaddanyoonni kee biraa wanta si jedhaniif min wanta kana gochuu kan qabdu amanamummaati waaqayyoof qabdu ati agarsiiste waaqayyo amanamummaa inni qabu sanas si agarsiisa guyyaa oolmaa keenya guyyaa keessa sa'aatii kana keessatti hunda wanta kana irraanfachuu hin qabdu waaqayyoof amanamaa ta'uu keenya agarsiisuu qabna hundumti keenya hojii keenya keessatti gaafa sanadha waaqayyos kan nuuf amanamu akkuma garbicha amanamaa sana gara mana cidhaakootti gashaa jedhee isa amanamina meesan san hojjetunaaf isa nama gara dukkanaatti darbadhaa jedhee akkuma gooftaan keenya dubbate nunis waaqayyoof amanamne wantuma inni nu laate irraa waan nu arganne irraati amanamne laannee fi akka inni nuuf amanamu waaqayyoof laannatu hin taane ofii keenyaaf akka laannu gochuu qabna waan dhaggeeffatteef galatoomii baay'ee si taasise. Rakkinaan qabaanaaf jettee lamtii maalatis harmeenis kanaan dura gaafa isheen manaatii baay'ee natti deddeekamtu wanta isheen jiramti bakka wanta waaqayyo maal godha waaqayyo birrii qaba jechaan tureen garuu amma iccitiin isaa reefuu naaf gala galatoomii guddaa rakkoon qabu rakkoo.